الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان إسلاما الحمد لله قيان الراء باتي رمضان الراء قيا ديدمي تربفاتي يجودا هل كان ديدمي ترباتي قيان كن قيان أولي كن ديدمي تربا قل كن ديدمي سديتي يا ربين كين يفد إن شاء الله. تنافقا ونني سيادة چيسو بربادو عباد الله ربين كين سبحانه وتعالى فرصة تكا غرتي چرا قدا باتي رمضانا قبروتا إساتي فكتتي قد إسان باتي رمضانا أكما غافة رفا إيقات الرتي أما غافة غلاتس غلا ديبته فولا ديبته كسم ربي كينيا ألفاتون نرى غلقات يجود سبحانه وتعالى ورى اتميل كايفس غلقاته ورى كيستي هونغايفس غلقاته أما واني لبوتي يافسن اللي كردو ربين قدان ورى كيستي ملكاي ربي نحاقود سبحانه وتعالى. يا عباد الله وبليان إسلاما وقو باتي رمضانا غلقاته باتي رمضانا أمته قويا باتي رمضانا كان أكما بيك مت عيدة تجرى قويان عيدة قويا رب سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ملكاي جي رب قدان دقا ملكاي نمني زكاة بافت جتون زكاة لمجرى زكاة البدن وزكاة المال زكاة مالا كهوري الراباسن كقبينيا الداد الراباسن يرو قبسونيس كوني أمو زكاة أما بافمو كون زكاة عيد الفطري تكاغرتي زكاة فطري دا كنمني سومني هندي في الراباسو يجود سبحانه وتعالى. تناف زكاة كان ردي هاتي يفنو إرهدون نما وني أستي سيادة چيسو نقادوني الداد زكاة كان ملك باسن أبدا ملك ننتو زكاة كان ملك ننتو مالتو بهو قبا waan namni nyaatu tahuu qabu nyaata yiddugala ka olillee dabarsanii nyaata qaaliin tahin ka gadil irra hedduu warra magaalaadhaa warra biyya teenyaa kun wanni itti sooman aabaan ruuza midhaan qaqqaalii magaalarraa bitamu daqiiqaa kanatti sooman aabaane jechuudha. laakiin gaafa fixrii baafnu ammoo wanni fixrii nu baafnu mishingaa magaalaadha inni binne jechuudha subhaanahu wa ta'ala. akka sun hin barbaadamu nyaata yiddugala daqiiqaa aanan goggogaa akkasumas iddugala midhaanii ruuza waan gartee iddugalaan ka haalalleen gartee olin fagaatin nyaata jiddugaleessa nyaata biyyi takka nyaatturraa biyya san keessatti nyaatamurraa fixriin baate jechuudha. qiimaan isaadha walakkaa kiiloo 2 fi walakkarraa hanga kiiloo 3tti warri gariin hanga kiiloo 3tti yaa kiiloo 2 fi kiiloogiraama giraama 40 giraama 40 wajjin jechuudha zakkaa ifirraa haa baafnu. obboleeyyan islaamaa ammas wanni si yaadachiisu osoo miskiinni ollaa keenya booyatti jiru ka ollaan keenya ibidda dhaamsatee booyaa jiru bakka biraatti zakkaa ergaa warra zakkaa ergaa gartee zakkaa fitrii ergaa jiru jira jechuudha subhaanahu wa ta'ala. tanaaf guyyaa kana keessatti ollaa keenyallee haa gammachiifnu miskiina ollaa keenya akka isaan naman kadhanne akka isaan naman kajeelle haa goonuuti inshaallah. anaa fi isinillee warra milkii argatee milkaa'ee galu rabbi nu haa godhu subhaanahu wa ta'ala. jannata isaatiin rabbi nu haa gammachiisu. soomanni har'a soomanne kun soomana biraatiin adda soomana dhibeen koronaa masjidarraa nama facaaftee masjidarraa namni kophaa bahee namni gariin manatti sooman manni rabbii qullaa bahe jechuudha subhaanahu wa ta'ala. bara kana keessatti warri milkaa'es milkaa'e ka qalbiin isaa osoo masitti rarraatu manatti rakkoodhaaf salaate ka ammoo gariidhaaf haalli mijaa'ee jira duraanuu namuma oriine amma ammoo barana haalli nuu mijanne numaa taateehu soomanni baranaa numaaf taheehu je'ee warri manatti sooman yaa gabroota rabbi leeylatul qadrilleen kama duri ramadaanilleen kama duri jannanni barbaannulleen kama duri rabbiin isa sodaannulleen kama duri qophiin teenya ta ramadaanaaf goonulleen tama duri insha Allah warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu jechaadha warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu jechaadha. yaada kiyyatanaan gabaabsuu barbaada akka dargaggoota islaamatti waan dhaammadhu baatii ramadaanaa keessa soomanaaf baatee waan baatii ramadaanaa keessa itti laffaate guyyama tokkichatti obboleessa kiyya dileet akkan goon
amala nama keenyatti akka ijaan hoggaa ramadaana keessa wal lolan aboo baatima ramadaana tana haa baafadhu ramadaana booda diliin dalaga jechuu beekadhu yoo dubbii namtuun takkatti dhufti amma afaan nu hidhaadha akka taanu qabnu soomanni kun haa bahu gaafa soomanni kun bahe walgarra amma soomana qabna yaa akhi baatiin ramadaanaa leenjiidha waan baatii ramadaanaa keessa carraaqaa baat leenjii baatii ramadaanaa keessa fudhat umriidhaaf akka itti fufsiiftuufi malee akka guyyama tokkicha gabbaatetti intal imaamaa kanallee rabbi amata guutuu nu haa deebisuu gara jalaa naa kaayi tasbiitanallee gara jalaa naa kaayi amata rabbi walitti nu haa deebisu jedhanii waan addaan galanii miti ramadaana jechuun ibaadaa jechuu yaa obboleeyyan kiyyaa waan gizee takka namatti dhufe gizee takka namarraa galuu miti yoo taan fuudhan taan tuba hoggaa ramadaana lafa keenya shawwaaltu itti aan man saama ramadaana faatba'ahu 6 min shawwaal akkanama amata guutuu soomaneeti ja nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hogguu shaabaana maali shawwaal lafa kaayyanne dalagaan hajjii yoo jiraat hajjiin jalqabamte hajjii jalqabde dalagaa hajjiitti deemte jechuudha subhaanahu wa ta'ala otomaatitti kolleen jenne soomanni hajjii dhufa jechuu ashri dhilhijja gabroota rabbiitiif gizeen hundi magaalaan jannata itti bitatan banaa waan taateef rabbi warra jannata rabbii bitatu rabbi nu haa godhu anaa fi isinillee guyyaa milkiidha zamana milkiidha gaafa leeylatul qadri keessa argan gaafa itti gamman gaafa itti rabbii nu nassare rabbi nu haa godhu insha Allah dhibee balaafamtuu addunyaa quba tokkotti dhaabdetanallee gaye rabbi bakka nurraa itti haa godhu jecha yaada kiyya kanumaan hin gabaabsa insha Allah obboleeyyan kiyya rabbinaa kadhadha rabbin isinii kadhadha rabbi walii haa kadhannu rabbii fi isin jaaladha rabbiif jecha akkana jaalattan isinin abdadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh